Acho achila evo elama achila naya egale lama gale ho jala jala do jala sha sha kagama ade muzuneno adliana daurano nada de kurdina tahu dengan yang nanti barangnya kayak kurdina tahu itu Ayah, anak tuh kasih asal sejarah. kak Iyo ayah tahu be nuh sejarah. badan namanya interon sagalen kabar kita nih malu mata hati dua bertin zaman akar itu tak ketin teman lagi tunjur tuh hati mana mana itu me aja ya Wah ini mah jette turte iyo mah ansir bagai bayi imbe ku bayi. Rabbi rol makanya cedin kesa kaya cedin Asho ashila efo lama ashila no bare cije di kesi kan asho tiko fami di bar hundu makanya Rabbi ini akan sih gore ani asho ba ya jole ba asho sanu yer hamma sargin duba in ke sababa ya tebe kara male dura in wallahi wallahi injeru sisteri fi majri beka sisteri fi anga fati majri sirre beka ani mo gafa teherum tu ya juga fa koratan sifut tartari tartari biran tartari shotarari tiao bitule kule tiao kana tarani edu bitiyan kanyapa edu nanya tenjetu si Jabile, Valenticine, Tiao, Virtule, Chule, Tiao, Emima, Carajala, Kawanjicine, Kawanjicine, Valenticine, era Catiboy, malu masih tak eh? na buat tawar Maldi boy, así firiota que una bochisa cara sin bittinese. wala setet achi tetini akkas nan jitte na so wedda abate bakkane rumetti dufta bakkane Endu famane, endu fame achiti yani ba. wallahi Mushurra matarro yo tani. ila dal Ira tani. tama duga rili tam onne ki saka sargi tiyarra ati inuma hada bamtum fed wallahi Baka. yo ati ka america li Wagga yo akka sargi ke anda gubar bade. Biyas gan. America demu. Canada demu. Agam biya kana ke sa demu ti. wallahi hineru robis ma wogga shaniyatin tayi La shanin taw. wallahi ne Ele america le dem to hagati kairo kesa sochotutti si jamar kan modusitti muftawati dursidinatti imdeba hammati kairo kesa sochotutti Itoophiyaa galte Amerikaa deemte Kanaadaa deemte bakka feete ati deem garuu otoo ati kaayiroo keessa jirtu neeru. Kaayiroo keessa jira ani beekta qabsaayaadha akka ijoollee kaayiroo kaawwanii qabsaayaa dhugaatii waan ta'eef amma siyaasaaf haa jennu akkasuma namoota siyaasaaf biyyaa bahe waan ta'eef kaayiroo keessa rifuujiidha waan ta'eef kola galtummaa asitti ta'e laal as keessa amma deemuu hin danda'u si galee. Baatee deemuu hin dandeessu. Baatee yoo jette booda ulfaata. Kanaaf garuu yoo wasaneetiin gara tokko biyya kana keessa taraa takka qofa deeme bakka barbaaddetti. Baqa. Agaati biyya san keessaa baatutti anillee jireenyi matiyya qaansira matiyya oofadha malee inuma neeruun piroomiisiidha kun dammoo. Bakka egaa akkas taate bannaati takkara ni jala na godhateen beeku jaaluma na godhu kun jireenya keessatti jaalan ta'an. Wallaahi Hiriyyaan tiyya tanan geene tanaan qixallee na caaltuun yoo jiraatte jaaluma ta'uu dhabuu kiyya qofa amma. Takkaa jaalata hin beeku. Wallaahi si godhadha. Obboleessa jaala godhadhaa jedhani bakka sima jaala godhadha bakka ati walumaa gala sargi Maarra jaalli ka abbaatu jira ka obboleessatu jira jaalli akkasuma seerri jaala. Yes. Si jammar namni jaalalaanis namni fakkeenya namoonni hiriyoonni wal jaalattus jaala wal godhatu hiriyummaanis obbolummaanis abbummaanis jaalli waan hedduudha. Bakka akka suufinnarra deemu jiimi seenu. Akka nuttuu sirraa deema wallaahi. Maal borciifaaf ta'e yeroo dhiyoo kana dura bareeda jirta.
Maayii kanaa kutuu garaa na dhiite hin beeku. Abbaa ta'e maqaan hin balleessi. Akkuma duraa sanitti taa'e. Asii ol rakkoon qabu. Ayi garuu amma akkatti waxxaramee taa'ee eegaa hin bahin kun hin qabu. Gogoonni qabadha akka taa'uu hin danda'an hima. Hin dandeessu. Silaa shamizii keessa as ba'a. Ruuzii guddistee nyaati. Amma mubaarak akkatti taa'uu hin danda'u barmee gaafa ni dubbatu. Badee mubeeni cannaqamaa bar ciisu malee taa'uu hin danda'u. Guyyaa mana keessatti achi bira ciisa. Akka galaana guutee huursaa yoo nama bira taa'u mubeen borcirra. Namni borcii qabu kummaa huursa sirra. Isaatu achi wal cinqaa bar. Dubartiileen akkuma dhiiratii ta borcii qabdu. Wallahi hin fuurti jedha amma namni ijoolleen shamarranii borcii qabdu baay'ee taa'uus hin danda'anii yeessis yoo cufame obsuu hin danda'anii bakka ina hin sheergana akka nama booda ba'u. Maalish. Wallah በጣም ማለሽ በጣም ማለሽ እና አተሞ ቦርጪን ባሲኒ በቃ እንጅራሚ ገራ ከነ ሩሲ ሲላ ካይሮ ከስኛና በሻንጅሩ በረከ ሩሲ ኛተኒም ገራም ባስኔሲን meeqooy bariinatti tumaa jiran iyyi yoo anachina feeshi daqiiqa laman eegi. እሺ ያ ረቢ ነጋና ዴብስ ቆራንጋ ፈታ በሪ ዴብ አንችላቴ ዴብ ምስኪና በር ወላማ በቃ ያ ዲጂረ ጋይስ ሰርጊ የሰማሌን ጉራ አገኝ ልቡት ሰርጊ የንጉራ Fine, thank you. Dr. Mirzu. Asli. Mucaa warra reedii tokko dhufe wannoo naaf fide. Ka dubartii nyaattu sana. Maali ka dubartii nyaattu? Ka tallaa madaamii keessaa isin arrabaa ooltan sana. Masha Allah bilaafiyaa. Maal jaalatta sura waan kana? Dur yeroo biyyaa ba'e akka badaa oofaa beektee? Yeroo dhihoo wayii onneen na dadhabdee na dhukkubdee jennaan bakka dhibee biraan qabu onnee mata na hafuura ol baafachuu dadhabe. Ishee. Achi mana yaalaa deemee jennaan bakka akka onnee irratti rakkoo inni fidaar wanti xaafaacii jechuudha. Natti manii jennaan achumatti goola beekise. Amma fayyadamu. Wallah. Wallahi. Baay'ee nyaadha dur akka badaa wayii nyaadha yeroo biyyaa ba'e sana. Akkasi xiqqoo jiru dubartii hundatu ofitti buuta gisee awwaala biyyaa bahu. Nama furdisallee bar. Furdisa qofa dhiira nama hawwisiisallee. Nama furdisa wallahi ana yeroo san baay'ee na furdisee ture garuu. Dubartiin chokkolaataa jaalattu halkan hunda lafa buluun barbaaddu. Algaara bultiire. Nu jechuun achi siquun barbaaddu jaalallee ofii tira daqiiqaa takka. Heerumtee kaatee firiijii keessatti guurattu ammaan rakkoo qabu. Akkas. Bilaafi akka nagaatti nyaatu. Haa nyaannu faamile. Osomaan haa nyaannu jee uummanni arjaan kun bilaafi haa jedhaa jira. Rafaa jirtaaree hamma rafuufi deemte. Ana marra ku bargara. Maali beektaa amma guyyaa hin ho'a jedhi. Zuurii booda manaa ba'a amma zuurii amma xiqqoo rafee haga sa'aatii guyyaa eerpoortii haga namaan deemu irraa fudhatee. Amma har'a sa'a 8 deema sa'a 8 deemee sa'a 9 deebi'a 10 rafaa sa'aatii zuurii booda nin ka'a. Akkasaniif haga sa'aatii 8 waan hin rafnee fi asuma qaqqabadha uummata beekee akka ramina fudhatee hin deemu. Obboleettii xiyya naaf jennaan deddeemedha. Yoom natti ergite? Maal sitti ergu? Suuraa yoom natti ergite? Maal irraa gamumee akkamitti fide? Sima fakkaate gurraatti kanaan seeteen didi. Gurraatti illee taatu rakkoon qofa. Maatii keenya keessaa gurraachi
Ana qofa. Maatii keenya keessallee gurraachi maazerii fi mucaa obboleessa kiyya xiqqaa qofa. Anillee ana maadari qofa kun waan diddiimaa faadari fakkaata. Abbaan kiyya diimaa anuma kana fakkaata. Obboleen tee shamarranii diimtuu anuma bakka nuti diimtuudha. Maazerii haadha tiyyaa fi obboleessa kiyya qofaadha gurraachi. Ayaan nu haali. Maal keessaa nyaataa jira beekani jiru. Anu argaa jiru. Walla. Biiftuu haadha kootu nyaanna. Biiftuu haadholeetuun karama kana fi duute hedduu kanatti abboo mana kiyyaa. Hagati dhuftuuf mana kiyya. Hin dhabamtuu bar. Hin cattiisanii. Modii dara kanneen. Banne modii dara addaa kalee qabdi. Durbittii yaa. Anaallee durbitti. Mee wallahi. Wallahi fira. Okay. Qalbiin takka gurgura naan jetti qalbiin takka dubrummaa irraa balati naan jetti durbiin dubbiin qabdu qalbiin lama na taatee tokko ta'a. Abbaatee gurguradhu. Maal dubrummaa irraa balleessite? Irraa balleessite qabuuta ganaa. Yaa. Hin gurgurtamoonni seeroo sana. Maachuma nambiste. Anaan aadammaa subhaanallah itti shuxaam dubbiin qabdu. Subhaanallah jetti. Deemati waan markata keessa hir'isiteeta erbe. Heeruma akkanaa sana jibbe cirooftu halkan kanaa jala jette subhaanallah jette. Abduu Mangistii. Mee anaaf dubbiti biyya jidduu maal si galche subhaanallah si godhachiise. Talabbeera tu fuudhu amantiin tanin eeyyamti dubbitti miti. Amma isitu si. Alaikum salaam abdiyye. Habiibi. Maal jetta? Situtti dhaqee fuudhamu isitti dhufu. Umraa deemuudha. Egaa umraa deemuu hin oolle Dubaay kootu kan maaliif bizee kiyyan irraa guutu? Tokkuma. Hin argatte maa? Hin argatte? Waan si piroomisii seenee fachisisara malee addallee order yoo godhe bare ammoo warra kiyya akka dhaqan hin beeka. Biiftuun birookin nama fixa subhaanallah. Mi'uutu nama bilooktiin jedhiin bismillah. Wallah biiftuu ijoolleen karaatti si waraante ati akkatti mana nama hundaatti nama birootu kan. Guyyaa tokkotti waa si muusisan. Dhugumaan osoo nama qabatamaan akkanatti akka keenya kana bahee deemaa gaggalu ta'ee namni akkasii wanti jedhu ta'eemu. Namni itti gubatee numa miidhaan mana kiyya jala jechuun mi'uutii bilookiini. Laa ilaa. Oitee miti barfuudhaan kuni waancaa. Oitee akkanaatti si marqiti yaate. Kun oitee miti bar. Aadaa tokkollee kana kan jala oitee jedhaara. Kun oitee miti. Wanti akka shiroon wanti itti dhiyaatu maal jedhama shiroon wanti dhiyaatu. Kun oitee miti lakki. Faara garuu faara. Wanti itti dhiyaata yaa rabbi kiyya shiroon sun maal jedhama gaa sarkaana badaa jira arrabarra na jira. Tagaabinoon kan itti dhiyaata. Shaklaa jedhama Shakiira jedhama gada. Hin beekamu qaita. Tagaabinoon isatti dhiyaata. Shaklaallee waanuma akka isaatti dhiyaata garuu tagaabinoodha yeroo baay'ee waan akkasii. Oitee akkatti shishini horatanii itti ijjatanii marqaansanii ba. Ka marqaati oitee. Oiteen kan marqaatis. Hanuunan qaba. Ani garuu amma wannoo nyaadhe bar maali kireemii jedheen san. Askiriimii moo? Chokkolaata askiriimii maal jettaniin sanii barka.